Ashaara magariisaa gaafa marsaa jalqabaa labsameerraa kaasee akka aanaa keenyatti kan bara kanaa dabalatee biqiltuu naannoo miliyoona 97 dhaabnee jirra. Sadarkaan inni irra jiru yookiin ammoo latiinsa isaa persentii 89 irra jira jechuudha. Akkuma argitan kana gaafa jalqabaa irraa kaasee biqiltuun dhaabbate sadarkaa kana irra jira. Egaa iddoowwan biqiltuun itti dhaabate hunda irratti tokkoffaa hirmaannaa hawaasaatiin akka eegamu, lammaffaa ammoo dargaggootaafis carraa hojii uumuudhaan dargaggoota irratti ijaarree isaanis bosona kana qofa eeguu osoo hin taane irraas akka fayyadaman hojii misooma dammaas bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Gama biraatiin ammoo margas margisiisaa margasan irraa horii akka furdisan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaaf hojiin qindoominaan hojjetame kun dhugaa dubbachuudhaaf uwwisa bosona aanaa keenna bara gaafa jalqaba ashaaraan magariisaa labsamu persentii 3 qofaa irra ture. Yeroo ammaa kana persentii 18 irra ga'ee jira jechuudha uwwisni bosonaa keenna. Kanaaf walumaa galatti ashaaraan magariisaa keenna inishetiiviin kun bu'aa qabeessaa akka aanaa keenyatti bu'aa qabeessa ta'ee arginee jirra jechuudha. Bileenya chifte kan dheebotee goofta ija tokko laaltee simata kan daaree uffistee dhabaa diroomsita ija tokko laaltee jiraachifta. Isin gaafata booda takka takkaan. Guyyaarraa akka baankii Siinqee distriiktii Shaashamannee fi damee Shaashamanneetti sagantaa qophii biqiltuu dhaabbii mootummaan biileena 7 hin dhaabnadee qabateen nutis akka ga'ee keenya bahachuudhaaf guyyaarraa uummata aanaa Shaashamannee wajjin iddoo kanatti argamneerra hanga silaa dhaabuu qabnu ga'ee keenya bahannee yeroo ammaa kana gara sagantaa itti aanutti deebi'arra. Haa ta'utti biqiltuun dhaabbate kun kunuunfamuu wal qabatee bara tarees baroota waggoota hedduu mootummaan akkaataa itti qabatee deemaa jiru haala gaarii. Kadhaabne kana immoo kan asiin dhaabnu sun taane akka baankii Siinqeetti deebinee qophii sagantaa kanaatiin deebinee kunuunsuudhaaf nutis qophiidha. Kanaaf hawaasa wajjin ga'ee keenya silaa hirmaachuu qabnu hirmaataa irraa bifa kanaan irra jirre ka jedhuma ibsuu barbaade galatooma. Langani faftri shegoye bihele Syria kumkume amma mahole Madadi demokrasi sirna bagada Kanit Irike vayame tuluvi mukeni Sulula bidre harofi lakeni Ijanu bubsita addake bareni Kesi kes badale mutera adbuni Sena heddu qabda dubbaddu siyom doma Seto ya ulfo adago takuma
Beela'inyaachifte kan dheebotee goofta ija tokko laaltee hundaas himata kan daaree uffiste dabaadhi roomsita ija tokko laaltee jiraachita. جنتا لفرا لك ومن دموم منك هيا بيتو روميا مالتو ينيما أدابون ساقابدا Gattume fiigallo ittisaaf ragaadha Laangani faaftirri shegoyee fi